Sheekh Musa su'aala Sheekh Usman Durriidha eessaa fidaniiti jimaan haraami miti halaal eessa fidanii jechuu danda'an. Yooniif jette sun deebisaan si bar lafa jirti. Sheekh Musa su'aala Sheekh Usman Durriidha ulamaa'ii jajjabduu ulamaa'ii fatwaata nuti qabnu amanamoorraa. Rabbiin Quraana keessatti huwa alladhii khalaqa lakum maa fil ardi jamii'a jedha. Cufaa waan lafa jiraatu Rabbiin isiniif jecha uume jedhe. Sanirraa ulamaa'iin asli waa hundaatu halaali jedhan illaa maa harrama daliilu. Waan hadiisa Quraanni dhufee haraam godhe malee. Waan takka haraaminaa isiitiif halaalinaa isiidha laaluudhaaf nuti ta haraaminaa isiidha halaalinaa isiidha eessaa fudhatanii jennu. Halaalinaa isiidha asli waa hundaatu halaali. Haraaminaa isiidha qofa hadiisa Quraana keessa laalla. Saniif jimaa isaaniin duratti illee ulamaa'iin muftiin biyya Yemen Imaamu Shawkaaniin abbaan Fatul Qadiir abbaan Nailul Awtaar abbaan Saylul Jarraar waa'ee jimaarra dubbatee kije wa ammal qaatu faqad akaltu minhu anwaa'an mukhtalifaa je jimaa taate je waa'ee jimaa yoo nagaafattan gosoota hedduu irraa nyaadhe je jimaa biyya hundaa biyya tanaa hunda nyaadheetin je gosa adda addaa nyaadhe yeroo adda addaa hunda keessa nyaadhe isarraa falam yajid fi asaran fi taftiiri walaa takdiiri walaa taskiirin waan takka waan nama dadhabsiisaallee waan nama ifachiisaallee waan akkasuma nama sakaraansallee hin garre je gaafa inni dura ba'u akka ulamaa Yemanii qorannoo goone je qorannoo san keessatti qorannoon sun deemtee ulamaa'i Makkaa bira geesse Ibnu Hajarul Haytamii namni jaamu risaalaa keessa barreesse risaalaa tahziiru siqaat min aklil qaat jettu keessa barreesse hogguun laalu je risaalaa saasan takallama fiha bikalaami man laa yaarifu maahiyatal qaati je ni dubbate je dubbii nama waa'ee jimaata hin beeyne jechu sani ummoota keenya waa'ee jimaan halaalii fi haraamii nuti haraaminaa isaa hadiisa Quraana qofa keessa laalla hadiisa Quraana keessa dhabnaan halaaluma jenna ulamaa'iin teenya gurguddoon Sheekh Musaa su'aalaa afaan icharraa fudhatan asumaanuu dhaamsa kan hin qabu gaa waan takka yaada jecha wal dhabuuf jecha wal arrabsuun sirriidhaa miti yaadaaf jecha wal dhabuudhaaf jecha wal arrabsuun sirrii miti wanni nama gammachiisu yookaan tan nama boonsu haasawaa ustaazni keenya ustaaz Raayyaan haasawe haasawaa akkasitti haasawudha daa'iin tokko jee Aayidul Qaraniin kitaaba isaa 30 waqfaa maa du'aati ilallaa jee ajjannoo soddom nama gama rabbiin nama yaamu wajjin jee ta Aayidul Qaraniin barreessa keessa maal jee seeta daa'iin tokko hogguu daawaa godhu kalaama nama hawaasa keessa ifirra deebisurraa fagaachuu qaba je akka waliigalaa dubbachuu qaba malee nabiin keenyallee sallallahu alaihi wasallam hoggoonni takka dhufte ol keetuma maa baalu aqwaamin jaa malee warra akkanaati jee hin dubbatu keessattuu haasawni dhootan deemu jirurraa kan nama rifachiisu ani wanni kan na rifachiise haasawa sheekh keenya jaalatamaa fi kabajamaa Sheekh Alii Jimmaa keessa haraam jechuun sana rifachiifne wanni na rifachiise kun keenyaa miti kun warra akhiraan qabne warri akhiraan qabne baadiyyaa dhaqee haa barbaaddatu jee ayata quraanaa kana nama rifachiisu waqifuuhum innahum mas'uuluun maa lakum laa tanaasaruun ayata juusan waa'ee jimaa kanarratti qara'uutu hedduu na rifachiise saniif gaa kun hundaafuu deebisaa ustaazni keenya ustaaz Raayyaadhaa fi baabaa keenya Sheekh Amiin Imroodhaa haasawa bareedaa godhanii jiranii haasawa isaan lamaanirra nuugee jalaa galuudha qabna namni ni dogoggora ilma namaati sheeyninis ilma namaati ni dogoggora ustaazni ni dogoggora haraaminaa fi halaalinnaadhaaf hadiisa Quraanaa nu gidduu jira ammoo kanaa jecha obbolummaa diiguu hin qabnu wal arrabsuu hin qabnu waliin baanee gamaa gamana harargee jimmeennee wal tuxuu hin qabnu amantiin islaamaa akka addunyaatti as teenyee Filistiiniif coraan nu gubachuu jira as teenyee Filistiiniif garaan nu gubachuu jira ammoo as teenyee kun jimmaa fi hanganumatti adda wal qooduun teenyaa miti ijoolleen gariin ta'umaan beeyne ol baatee asirraa kun harargee gaxarrabsa harargeen jimma ol arrabsa sirriidhaa miti kuti jimma dhufte ilmii nu keessa baratti nuti illeen keessa yaanee baranna nuti ilmaan abbaa tokkooti ilmaan muslimaati sila sabaan tokko ta'uu baannee ilmaan muslimaati kanaa jecha waliin baanee waliin arrabsinu ilmi namaa ni dogoggora asumaanuu gawanni jechuu barbaadu du'aataaf akka guyyaa gadii dhaamsa namarratti qaallee numa dhageeffatan du'aataaf wanni hin dhaamu barbaadu yeroo dubbachuu deemtan haasoo dubbachuu deemtan san if dura fidaatii xiinxalaadhaatii osoo hin dubbanneen duratti jecha keessan madaali eegee jecha kee madaalte booda dubbadhu hayyoonni kijaan hayyuu namaati jechuun nama arrabni isaa qalbii isaa booda deemu jan gowwaa namaati jechuun ammoo nama arrabni isaa qalbii isaa dura deemu jan saniifu duratti yaada jechuu barbaachisa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi